في جارتي يجون جارا في جارتو جارمي يجو زواج يجون جارمي يجو جارتين جارتي لا جارتو لا جارسينيس جارا أستاذي بساوي جنوسو ديمو جرو جتشة كوغيا تقولين كافني دبنا جتشة خنانين سيتو مرغافي تيتي بلتي خيستي الرجالا ما أمريفو أولا رتي بلتي من برنوتا تينجي من برنوتا خيسا وند بلتي خيستي أكامبرتا hoggansa keessa dhugaa dubbachuu jira amala gaarii qabaachuu jira walii obsuu jira haqa dalaguu jira amaanaa qabaachuu jira rahmata qabaachuu jira hikmaa qabaachuu jira wanni kun hundinuu bakki namni itti dhuubee tolchee itti leenjee gabbahu mana keessa jechuudha namni Oromoon dur naman fuudhin hoggansa tokko illee irratti hin gootu amma gaa namni beekirra guddaan akkuma fedhe jiraata masmaras gadhiisee waan jiruuf hoggansi dhugaa bakki inni itti baramu mana keessatti bakki lubbuu fi itti qabuu dandeessu bakki fedhii fi itti qabuu dandeessu bakki itti obsa irratti leenji'uu dandeessu bakki itti haqa dalaguu irratti leenji'uu dandeessu bakki itti jecha gaarii namaan ja'uu irratti itti leenjitu bakki itti namni nafsiyyaa guutamee hara biraa deemuu danda'u mana keessa akkana jaanna gisee dubbatan salaftoonni من أحسن قيادة نفسه كان أقدر على قيادة أسرته جان نمني فوقنو دندينيان ما تيسا وقنو دنديا نمني ما تيسا وقنو دندي حواسا وقنو دنديا جان جيتشا أستاذ بساوة جنسو ديمو جرو من فراش الزوجية إلى إدارة الدولية فراش بلتير راخيه نمني لا جيتشا خلقا جلو قلبي فدا جيتشا هايوني أنا كانوا بيكما داتي من فراش الزوجية إلى إدارة الدولية namni waan hoggansa jaan bakkitti qaree gabbaa'u mana isaa keessa haqa dalaguun achii gabbaati dhugaa dubbachuun achii gabbaati obsa qabaachuun achii gabbaati walii irra dabruun achii gabbaati lubbuu fi nafsiyyaa fi tana qabuu danda'uun achii gabbaati namni hannitiin isa wanni hundi cuma keessa gabbaati khiyaanaanis zulmiinis amma ogullee injuu jubeefi خراب راتيس جليني سجوا خيسا جبا جماعة خيسا جبا خناف هدون ديري سجيتي يا دا أستاذ نجاش بلتي جتون جارتي جتون جارتو جتو جار سجتون جارا جتو زواج جتون أمو كندي لمان جتو نمني الدنيا تنرتي وان علمنا ما التنجرة تخيسا ترغب دولا شريك جروك أباجون شريكني جرو هذا منا ملين جرو شريكني دوغا هذا مناتي شريكني دوغا أبا مناتي ورّا إجتي ولي دوس ورّا غرافي والغرغرشي والغرسيس ورّا والأوغاسني ولي رفتو ورّا أوغاسني ولي جمدو الدنيا تنرتي بيخي المنا ما غرقت نفسية المنا ما هم كيسي ساهم بوجلا نمني غوتو تسي جمدو دندو خيو أتجدي تغوتو سي جدو خيو أتجمد غوتو سي جمد يا ربي سي كأجرج هذا منا خيتيتي أبا منا خيتيتي يجو جمع براتين تتمر يجو بلتي الزوج والزوجة سن عبادات جنة فلتشو دندينيا اتقافة مم جنة فلتشو دندينيا قالوا دنيا قفا متيجو عبادانيس مالي أكما حديث الدو خيسي جروتي بلتي متان سيدا عبادة جنة مرة جلس رفي خاو دندينيا خلاف ديبي تيسي جيتي يادا جارسي جارا يجورا جارتين جارتو يجورا أخونا مو جارما يجو ما شاء الله غافينا نما غافتشا جروتانا أسبودا هوغانا غافي سمبودا نم تقولي deebitee akka Sheikh Jamal booda hin dhaggeeffanne hin gaafannetti isheen nu deebisaa jira qulqulleessee irraa xaragee waa hundarraa fixee jechuudha hin dheeranne akki barbaadaa jirulleen kanuma hajamtoota hordoftoota caqaftoota sagantaa tana keessummoota asirratti argamtan tun sagantaa leenjiidha sagantaa leenjii hawaasa bal'aadha bultii hawaasaati irratti adagaa keessa waan galtee jirtu jecha bultiin hawaasa keenya ammallee sheeyniyo gabaabsellee ani gabaabsuudhaaf hin deemu hogga inni tanarraa bu'e tanuma itti aantun itti fufaa gaafii tiyya hangaan fixadhee qulqullaawee achi booda manatti dabarsutti jechuudha gaafiin tiyya tatti aantu sheekha bu'aan fuudhaa maaliif fuudha namni
واي ميريج تكا ولرك أبداني نادي بفتنا كان سنجدون سينه أمما وهاسو خنا جدو سينان نتولان جرو سينوني سبب جاء فورانيف نايما واي مالي سببني قوسان أدوني في فودون فيسيسو سببني فودو تنما خازو مالي غافين تيجي چودا تدرامو غافين درا غافده بو أم فودو دا مالي تجتو مدرك الرئيسي بويتين جرا هنگا في التنيس جدون سينو تسقبا وإفخيسة نمبسنا وان تكالي وانيسين أفاني بو سوشال ميديا خنا بريچا وان تيج osoo gara faayidaa fuudhaatiin dabarre iddumaan bultiin mana barnootaati jechuusanii jecha tokko waan gabaabduu takka irra deebi'ee dubbachuu barbaade mana barnootaati jechuun kiyya bakka akkatti dubbatan akkatti nama dhageeffatan akkatti dhiifama gaafatan akkatti dhiifama walii godhan akkatti rabbi firraa eegan sodaa rabbiitillee bakkatti baratan jee dubbadheen jiraa mire Oromoon akka jettu gisee mahmaaftu bultiin hoggaa halaalan cululuqaa jedhan cululuqa jechuun waan bareedu jechuudha. Hoggaa keessa seenan ammoo corroqa jedhan. Nama meeqaatamtu keessa kufa dhiiriitu osoo hin kufne mucuca keessa gisee corroqa keessa gisee deeman as jettee asii utaaltee achi kuftee achi utaaltee nama meeqaan mataarraan naanneeffatee intala namaa darbee biraa deema. Intala meeqaatamtu mataarraan naanneeffatee gurbaa darbee biraa deema. Maaliif jennaan namni hoggaa bultiin baratiin jiidhaadha jetti Oromoon jiidhaa wayii boba'aa hin boba'u namni baratiin jiidhaadha jetti. Saniif bakka akkatti dubbatan akkatti dhageeffatan akkatti dhiifama gaafatan akkatti nama araarfatan akkatti nama obsan bakkatti baratan jechuudha. Wayiin kaasuu fedhe bakka tanatti amma biyyoota takka keessatti giseen seenaa dubbisu biyya Maaliiziyaa tana keessatti uummanni muslimtoota osoo hin fuune leenji'aniiti. Sartifikeeta leenji'uu san fudhatanii ugun leenji'uu jubeef haqa jaartiin jaarsarraa qabdu haqa jaarsi jaartiirraa qabu akkatti haqa fi gaafatan akkatti waajiba sirra jiru kannitee haqa kaan gaafatu akkatti qabeenya kee kana sochooftu akkatti wal dhabbii jaarsaa jaartii jidduu hiitu sanbira kutee kophatti tartiibatti godhanii baratanii sartifikeetatti fudhatan malee fuudhuu hin dandeen heerumuus hin dandeen namni wal fuudhu biyya Maaliiziyaatti gurbaanis baratee sartifikeeta fudhatee intaltinis barattee sartifikeeta fudhattee akkasii wal fuudhan. Akkasuma Singaapoor namni hundi ni beektan nuti kitaaba irra dubbisina malee dilas illee hin beeknu biyya Singaaporittis namni hoggaa fuudhuu deemu sartifikeeta fuudhuudhaa barateeti dura baratee sartifikeeta fudhatee fuudhee eega fuudhee booda ammas sartifikeeta akkatti hojii jiraatanii leenji'ee bultiin nama akkasitti tasgabbooyti. Induneesiyaanis akkasuma biyyoonni hedduun dubbisuu dandeessan baratanii sartifikeeta fudhatanii fuudhan jechuudha. Yoo biyya amma biyya gadi amma Suudii fi kana fa'aa keessatti sartifikeetni namni ittiin fuudhu hafuudhaaf heeruma keessa seenu sartifikeeta qorannaa maali baxsii fayyaa namichaati namni kun fayyaa qabaachuusaa sun dirqama amma Suudiifatti namni ammoo barnoota sana akkasitti bakkatti godhee ilaalu hin jiru. Kanaaf barnoota jechuu saniin irra deebi'ee hanga san dubbachuu barbaade irra utaalee waan hin dabreef jecha namni beeki bultiin taphaa miti. Akka reefu jira sanitti hoggaa alaalaalan cululuqa malee hoggaa keessa seenan corroqa nama meeqaatamtu keessa kukkufee gangalatee keessaa bahuu dadhabe. Kanaaf asumaan hoggaan karaa faayidaa fuudhaa jechuu sanitti hoggaan sii dabru dura faayidaan fuudhaa fuuni haqiiqaa dubbachuudhaaf addunyaa tanarratti qananii yookaan bashannana daangaan qabne ka bakkatti dhaabbatu hin qabne yoo rabbi sii qaceelche hoggaa taanis fannifamuudhaa beeki. Takkaa fannifamuudha yookaan bashannana yookaan qananii daangaan qabne jechuudha. Keessa seenee namni aboo qananiin baanan kanumaa jechuun ni mala afaan itti wallaalee kara deemu wallaalee jechuudha. Rabbiin Quraana keessatti hoggaa dubbatu والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات سن طيبات ربي نسي رزق يا فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون خجسا طيبات نس فودا في رمسني نعمة ربي تس فودا في رمسني جارتين غاري نعمة جارسي غاري نعمة علماء الإسلام كجان الزوج الصالح نعمة والزوجة الصالحة كنز لا يقدر بثمن جان
faaya gatii isaa abbaan fedhe beekuu hin dandeenye. Hagana baaftii giraamni si hagana gurguramti jee kan namni beekuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf yoo rabbiin jaartii gaarii sii kanne yoo rabbiin jaarsa gaarii sii kanne waan milki jaa waan qanani jaan sin rabbani alhamdulillahi akka gaarii jechuu si feesisa jechuudha. Mana keessaa nama hoggaa ati gammadde sii gammadu hoggaa ati gaddite sii gaddu hoggaa ati biraa baate du'aa sii godhaa oolu. Kana achi addunyaa tanarratti ni'ima wannummaan jaanuu maaltu hafe. Kanaaf faayidaan fuudhaa fuuni ni'ima bakka qalbiin namaa itti tasgabbooytu bakka namni itti bashannanu jechuudha. Gariin namaa garuu rakkootti ilaaluun ni mala. Waan jaanii jira maqmaasa tokko jaarsa tokko irraa hin dhagee gogorriin hogguu qaban jaan firii naqaniifiiti waan jigaa jaan kanatti godhanii jigaa kanaan qaban gogorriin biraa dhufteeti dhaabbattee laaltee meelaan akkatti isiin quuftee miilaan irra deemtuu jettiin jaan hidhamtee hidhaa keessa waan jirtuuf isiin waan qabamtee jirtuuf achi boodaan nyaanni gadi hin kutu. Gariin namaa akkas ilaalu ni jira. Azzawaaju farxu shahrin qaxxu zahrin hammu dahrin ijoolleen ni jira. Garuu haqiiqatti fuuni qananii wanni addunyaa tanarraa takkallee ta'e isiirra qananii hin jirre. Fuuni ni'imaadha. Sareen akka jette jaan dhabuu fi malee silaa rabbiin fooniif nu uumee jette jaan dhugumatti itti wallaalan malee fuuni ni'imaadha. Beeki wanni akkanatti maayimaasaas keessa godhuuf himata wallaalanii hayyuu abaaranii gabaa wallaalanii gurgurata wallaalanii gabaa abaaran jaaniimi gaalli jaan ulee ifi beeku malee sodaatu jaan ulee inni beeku yoo dhawan malee gaala amma waccee mukaa qaqalloo dhedheertuu baadiyyaa dhawaniin kana malee ulee guddoo fudhatten sodaatu qawween sodaatu abileen sodaatu. Tanaafiin waan Oromoon jettu tanaas waan uummanni keenya haasa'u tanaas wanni nin keessa godhaa deemuuf sani. Akkana jettee Oromoon ogummaa hammaatu qabeenya qabaatuun gaariidha. Jireenya mijataan ammoo irra gaariidha. Maatii nagayaa wajjin jiraatan argachuun ammoo hundumarraa gaariidha jaan. Jireenyi nama tokkoo bultiidhaan malee bareeduu hin danda'u. Bultiidhaan malee tasgabbaa'uu hin danda'u. Namni tokko yoo hanga fedhe addunyaa tanarra waan fedhe harkate فإن سابوتمون دنديس النبي صلى الله عليه وسلم 4 من السعادة المرأة الصالح والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني الدنيا تنرت والنيل من مات ملكاو اتجمد اتبلع بأفور جيتي جارتي غاري من بلا ولا غاري يابي غاري حديث براتي الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة الدنيا كنانيسي خيسات الراولي جارتي غاري jaartii fi jaarsa gaariidha jechuudha. Honga qananii addunyaati jechuudha jaarsinis akkasumatti. Kanaaf faayidaan fuudhaa qananiidha jechuu ni dandeenya gabaabinaan jechuudha. Qur'aanni, hadiisni, jechi ulamaawotaa hundi isaatu wanni dubbatu akka fuudhi qananii ta'e, akka fuudhi bashannana ta'e. Wallaahi wa billaahi wa tallaahi. Na dhugoomsitanii na dhugoomsuu baattanis haga fedhe namni yoo hiyyeessate maatii gaarii qabaannaan dureessa. Namni ammas haga fedhe yoo dureessate maatii gaarii qabaachuu baannaan jaartii gaarii qabaachuu baannaan jaarsa gaarii qabaachuu baannaan dachii bal'oo tanaa itti rakkata. Fooqii inni keessa galuutu hallayyaa goda keessa galan itti ta'a jechuudha. Kanaafuu yoo beeki jaalalti keessa hin jiraanne wantoota bultii keessa jiraachuu qabu jiraa miti. Waan akka jaalala kabajaa takka reefu dubbannee san wal amanuu wantoonni akkana dirqama keessa jiraachuun yoo kun keessa hin jiraanne ni'imaa ta'uu hin danda'u. Addunyaa tanarratti fuuni gabaabsee waan akkanatti qabxii qofa kaasee waan si hime ta duraa ni'imaa jechuu dandeenya. Ta lamadaa shariika umrii duniyaa tana keessaati. Nama duniyaattis hojii jiraattee akhiratti illee wajjin jiraattu. Akka nabiin sallallahu alaihi wasallam Aishaadhaan أنت زوجتي في الدنيا والآخرة جنسا نتيجو تبرا قبابنا سببا درمات يجو لدن دين وأنكه الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. السلف الصالح عيسى أبو بكر الصديق كجي أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. ربنا سنين فورا إني سنين جيسان قفا فوراتي إننيس إسنين دروم ساسن إسنين فقوتا بالما سن إسنين فقوتا سبب دروم ما تيجو دندين. خناف قام براتين إلمان غارين
faayidaa fuudhaati. Nama yoggaa ati duute addunyaa tanarratti si booda hafee ajiriin kee kan dhaabbanne hanga guyyaa qiyaamaatti waan إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة جه علمنا ما وقاده ونين وجدهم دراجة تواسد مليجة صدقة جارية في علم ينتفع به في ولد صالح يدعو له المجاري ربي ساخر أتجي قبل براتين فايدان فولا تنوام ما سكرت تلفتنا جرت يقول عليه نمني وقافولي حرام الرئيس نجيبي يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج إجازة سنجا كبافوني حرام الرئيسين تيسا حرام الراتيفمون فايدة فوناتي حرام الراتيفمون جيجو ليريسن سيا حاجي نجاش خناف فوني ولما قالت فوني نعمة دانغان قبني بشننا دانغان قبني جيجو Jalan kabajamu obboleeyyan mee nama kuma kudhaniitu asirra jira nama irrisuus ida'utti sin jiru staak ta'ee jira wanni tiktok hedduu nama ol kaasu sheerii tana sheer riipost godha sheer riipost nama kuma dhibbaa fi 34 hanga ammaan tanaa sheer godhee jira naa eegala oggu takka namni kumni kudhan yoogaa shiita keessa qabaatte malee shiita keessa kaayattee deddeemuun itti yoo jiraatte malee silkii yoo if dura keessee dhaamsa kana dhageeffachaa jiraatte yooni fi mudhii keessa kaayattee jiraatte illee ol baasiitii oggu takka waan jenne kana godhi dhaamsi kun nama bira haa ga'u nama kuma kudhan irra jirraa nama kana oggu takka ol guddifnee nama kuma 20 gubbaan geenye sagantaa tan itti isinii fufaa jechuudha waan gama kiyyaa sagantaa leenjii bultiidhaati sagantaa murteessaadha inshallah gara fuulduratti illee sagantaan tu sagantaa itti fuftu taati sagantaa adda cittuu miti Jamaal qofaanii miti sheekotiilee biraati illee afeerree lafatti illee hatta hanga xalayaa fudhatu malee namni keenya fuudhuu hin qabu jechuun gubbaa ganga geenyutti itti deemuu teenya waan irra dhaabbannu miti namni jaalattan baga sagantaa tan harkattan isin jaa namni immoo sagantaan tun isaan ta'in baga garagaraan si gubateen jaani naatuttu kuma 152 gubbaa geenye jira kuma 152 oofi nama kuma 300 rangeetin sagantaa tiyya deebi'a inshallah kuma 155 sheer godhuun tun nama biraan geessi nama biraan ga'uun ammoo sawaba jechuudha شوف نما أما قبضت اللي نما دبا شنطر يوغان إيجالو نمني دبي سجيب فيجر هنغرتي شير قد ملتو توكي تي في كانتي وان بوكسي تنخايا رمضان دي سم بوكسي خايا ملتو تي توكي هركوف دبا في جهاتم يافور وان جامي خانا نمو دي تكلي وران ديسين وان هاي خينيو تخشيكوتي تو هغنداتي غدي وان ريانسي قبض تكلي ران ديسين اتنو غدا هم بيخان جتني نولالالينا goda iti wanga fa Hamza Haji fa godan takallin disina kuma koda takkan genyelal iti jabada iti muddi janimi iti muddi qabde dibba fi torbata mi fi shangu ba genye nama kuma koda takkatu kuma koda takka fi dibba tak abu anun wala fa bintilal nama heddu fi nama kuma takkadiyatu fi dia mergare kuma dibba fi torbata mi fi sagal guba genye jir nama kuma dibba damsa dabarsu jirra sawaba me nagada sherid akana ma sheri banki bidate damsa kana ati abma dhaggeeffate woni fi sababa kana namni tokko nama garibar khadaggeeffate nama sila nama rafude khachi ta isan caalu jira bar ati amman tana khashidetuma khasher gode jechura sheri tetana nama ati bira sher gode san khasi caalu fa biran geisa jechur nama sirra jaba khasirra fayyadamu fa da biran gaw mala sawabni sazun khaynu te kheti jechur sawaba kheti hatta yo fayyadamelle wonni tun amman tana akka gize salata sanimiti akka somana sanimiti akhiratti egadda nama jetti mi sheekoti salata somana sakas jecha turremi khunamma barasumatti bar itti jiraaddu dabar leenji jireenyaati bar itti jiraaddu asitti amma baratte edon malafaqate mal goota hujirro olchita jechu ganama boru abibti tiyetan so murteessaadha nama kuma 200 gubbaa geenye asirraa isa nam kum 10 takka fi 400 geenye nama kuma 200 fi 2 gubbaa geenye jirra nama kuma 300 yogga geessan sagantaa tiyettin deebi atani share godhanin sagantaa teenye deebine saallee nurra qusatan sagantaan teenye jechuudha amman tana gaafii sheekha wajji hoggaan fixadhee qulqullaawee hatta yoo sheeyni gadin taajeellee irraa taa'u hundee bubee qaamaanin itti dhaqamalee har'a fixadhu malee asirraa gadi hin bu'u sagantaa sheekharraa hogga raawwannee
Abu Sabaraddin namoota hanga hafe kana adda qoodannaa jechuudha sagantaa ani sheekha qofaan arraan tana sirraa qabadha Abu Sabaraddin namoota azjala jiru kana takka takkatti nuuf afeeraa dhaamsa isaanii nuuf goolaban inshallah sagantaa teenya akkasi ilaa kaatimaatiin isinii hime waan guutuu qabnu nama 215 gubbaa jirra obboleessoo dila kana haaseemo 215 Variali basa Bishir Fairali basa waan godhan takkalle rangde waan inje chuudha isini beekani itti godha Hamza ni be khabar gifti ul ba variali basa Hamza me Markova kuma di bala ma asakal ge kham beitu ustad Abu Sabaraddin gista gubba soro la duliran muqayse baka khaloita tana namni hondi asma sendi ta usastra muqayse bare dada Oi ol basi be me kuma bala ma fi didda mila magenye asille namni kum kudata ka fi dibba shange jira i datan ti qol duftani namni amman tana duftan hanga nama kuma ta ka fi wahitu amman tana ol sene sagantaan tu saganta lenji bultida lenjida agarte muuxannoo kitaaba jiruu fi hajiruutirra sheyni keenya leenjii nu kennaa jiranii inshallah sheekotiin asirra arkaman kunis itti aananii Ustaad Hamzaan baga nagaan dhufte jenneeni jirra arraan tana naatu nama simata welcome jenneeni jirra Engineer Abdurrahman Hussein Sheekha bira taa'ee namni sagantaa tana achirraa madraka sheyni akka sagantaa maayikii ol qixxeeffachuu jecha achirraan sossoone sagantaa tana tartiiba nu godhaa jiru Sheekh Jamaali Ustaad Engineer Abdurrahman Husseini arraan tana ifaan mana isaanii dhaamee sagantaan tun abadan baawuzaadhaan manatti hin goonu jedhanii bahanii hoteela kireeffatan mana bakka silaan dura istuudiyoo tolfatanirraa guyyaadhaan wal qixxeeffatanii isaanumaa tartiiba godhe biyya keenya tana nyam jaa wanni nyam nujjee nyam jee 230 takkarra jirra firraa gaaboo rabbumaatu waan jee guutaa 300 jee sanirraa dhaabbadhu malee saan deemti fakkaate an duraan akkin seebeeta namni kunni kudha takkaa kun hoggaa godhaa jennu hogguma takka godheetu hogguma takka kan gaanse godhuu ni danda'ani godhaame ni danda'ani meeqa godhan ni barni ambar dadhaban irraa hin dhiisa jeeti firraa waa godhuun deemanii hoggaanii halkaniif guyyaa wal qaban jaan halkaniif guyyaa hoggaa wal qaban Abu Sabaraddin halkan namarraan dhaabbatu guyyumarraa qaban jaan guyyumaatu irra dhaabbatu Aho share goda obboleeyyan variali akka babu sintu beeka variali baasa inshallah share goda meeqa jira share goda nuti nam tokko gadi miti sagantaan sirriitti deemuu qabdi sagantaan wal ga'uu qabdi dhaamsi hawaasa keenya bira ga'uu qaba dhaamsi bakka hunda mana hunda seenuu qaba inshallah sheekha sagantaati yettin deebi'a gaafin tiyya namni gari nama fuudheetu gammachuu qabaa ja hagari immoo boo fuuni gammachuu maal qabaa miti mammaasaree fuusin jettan san fuuni hogga alaalaa lammaali hogga keessa seenan maalii san gartee so waan tana akkamiin laaltan maal jettan isin tana keessatti gaafin tiyya tana fuuni gammachuun isaa maali jechuudha gaafin tiyya nama fuudheetu gammachuu qaba moo nama fuudhiniitu gammachuu qaba isin lachuu gartanii fuudhaa odoon fuudhinis dardara taatanii turtan fuutanii illee abbaa ilmaaniitii fi abbaa jireenyaa agartan kitaabatti illee qabatamaan illee waa hunda agartanii jirtanii tana gaafin tiyya sheekamee nu deebisa maal jambeeta jecha gabaabaa tokkoon yeroo ibsan rajulun bilaa imraa ra'sun bilaa jasad wa mar'atun bilaa rajul jasadun bilaa ra's jedhan dubartiin dhiirti bira hin jirre mataa qaamni bira hin jirre dhiirti dubartiin bira hin jirre mataa qaamni bira hin jirre dubartiin dhiirti bira hin jirrelleen qaama mataan bira hin jirre qaamaa fi mataan addan jiraachuun ni taati hin taatu mee wanta kaasiif gaafaan ijoollee osoo nan quraana qara'u sheeni nuti irra qaraanu fuudhe manguddichi tokko ganda keenyatti aboo sheenii keessanni fuudhe jaan kaayiin anje eebar fuudhe hin jeen biyya teenyatti oguu fuudhan guyya lama ta'anii aruuza seenanii yoom aruuza seenee naan jeen na gaafate eedaa jeetiin itti hime guyya lama eega fuudhe guyya sadii eega fuudhe jennaan aboo sheeni keessan kaa jennani baanan edaan addunyaarraa sunuma jira jechuun dhaguu jee jecha reefu san irratti sii deebee kitana
waan waaqe'aan arge wanni sun umrii tiyya keessatti akka sammuu keessaan hin baane wanni hin dhageessun jechuu eenyuutu irra gaafii ati jette irratti immoo dura jaarsaa jaartiin bultiin du'aa fi jiruudha jetti Oromoon yoo qaceelte jiruudha yoo jallatte immoo du'aa gadiitii jaan eenyu harrammoo rakkoo tana fidiyoo jaan dura Oromoon ogummaa maatu keetu dubartiinis bakka sadii qoodamtii dhiirtillee bakka sadii qoodamtii jetti dubartiin gammachiiftuu hiraarsituu maraachituu sadeen kana qoodamtii jaan tasi gammachiiftuu jira tasi hiraarsituu jira tasi maraachituu jira dhiirtinis ammas qanyisii fi fannisii fi irkis jaanii jira waan manguddoo irraa dhagee beekaatu kitaabarra jirtu kitaabarra barbaadini qanyis irkis qalaan irkisaa qanyisaa fannisaa jechuudha. Qanyisaa jechuun nama mana keessatti qanyisuu jechuun afaan Oromoon beektanii miree nama yaa'ii qabu jechuudha. Irkisaa jechuun bari intaltee abaluu waan yaaboo intaltee abaluu waan heerumne irkisa mudattee jaan. Fannisaa jechuun ammoo jaarsa hinaaf jaartii hinaaftu. Hinaaffaa jechuun hinaaffaa jaalalaa osoo hin ta'in namni tokko kan manatti hoggaa galee birdilibsii fuufatee eenyuutu as rafe jee waan hin taane waan himu hin taane hunda hajuu jira hinaaffaa keessa kutee jechuudha. Dubartiinis akkasuma namni tokko hoggaa hinaafe nama hinaaffaa keessa kutee waan wajjin qaban balleessu jiraami qabeenya waloodha. Haati manaa ta qabeenya waloo waan booda irra isii fayyadu ta balleessitu jiraamire mana haa ta'u waan himu hin taane haa taatu wanni isin miidiyaa irra dhageessitanii fi wanni namni guddaan hin dubbanne hedduu jiraamire. Kanaaf jarri lachuu jaarsaa fi jaartiin waliin gammachuu fiduu keessatti akka harka lamaaniiti. Hojiin isaanii hojii walooti. Isaan keessaa maal jette Oromoon oguu maqmaaqtu jaarsaa fi jaartiin akka ija lamaaniitii jaan tokko yoo miidhame haanis ni rakkataa. Yoo tokko bira jiraate haanis humna godhataa yoo tokko irraa irrate wanni kun walooti. Ammoo akka feetetti waloo taatus gaafii natti na gaafattee fi beeki eenyuuturraa kafuudhee fi kan fuudhin eenyuuturraa gammachuu qabaa waan juusan kun gaafii takkan qabu jechuu dubbuma jaarsaa saniin si hime takkaa du'aa fuudhaaf heerumni takkaa jiru jechuma saniin si fite yoo itti wani amma kana jarjessu jiruuf sagantaa biyya keessatti waa sadiin kaayyadhee qabxii sadeen sanirra hin geenye haga ammaatti wanni naa beekuu qabda jechuu qabxii sadeen saniin dubbannee gaafuma ustaaz Najjaashiin deebisu jira akka namni fuudherra gammachuu qabu gaafii takka illee hin qabu jechuudha. Aboo sheekni keessan jannanni baanane daan addunyaarraa sunuma jire jechuun ooluu jechuma saniif fiteesii. Jaarsa jaartiin ammoo akka harka lamaaniiti harki lamaan addaan hafuun ta'u harka lama jechuun wal qabatanii wal gargaaranii wajjin hojjetanii wal gammachiisanii waliin gammachuu fidanii waliin gaddas fidan jechuudha. Gaddas yoo waliif fiduu fedhan waliif fidanii gammachuus yoo waliif fiduu fedhan walumaanii fidan. Irra deemuttiin jira ustaaz Najjaash gaafii teetii irra naa deebi gaafii tee. Sheekha gaafiin tanumaan irra deebi'amu haaraya. Gaafii na gaafatte san irra deebi. Osoo naasa'uutiin gaafuma na gaafatte san irra deebi tanuma na gaafatte san. Laal namni hagarii fuudha keessa gammachuun jirti jaa. Hagarii ammoo fuudha ala wandalaatummaa kophaa bahu fuudha dhabuu dhalaa wajjin yoo dhiiraa wajjin jiraachuu dhabuutu gammachuudha jaa. Waan kanarratti yaadni keessan maal dhaabtan isin nuuf? Fuudhuu santu gammachuudha moo fuudha dhiisuu gammachuudha? Namni addunyaa kanarratti intalti dhiira malee hin jiraadha jettu qaama mataa malee jiraatu. Gurbaan intala malee hin jiraadhu iyyuu mataa qaama malee jiraatu. Jarri mataa fi qaamni addaan ni baani addaan hin baan. Fuudhaa fi heerumarra qananiin takka addunyaa kanarra hin jirtu. Oromoon akka jettuun jebari Oromoo saniin si fite fuudhaa fi heerumni du'aa fi jiruudha jetti. Yoo sii qaceelte jiruudha
يوسي جلت دعاء جانينجي خنافو قنانين بك خيسي جرتو يوسي قجلت فودا في هيروما خيسي جرتي wanni itti fuudhaa fi heeruma san keessa qaceelloon itti jirtu dubartiin sadiin je takka gammachiiftuudha takka immoo hiraarsituudha takka maraachituudha je gaafa gammachiiftu hirkatte qananiin fuudha keessa jirti gaafa hiraarsituu fi maraachituun sun dhufte guyyaan magaalaa keessatti makiinaan si dhoyti makiinaa duuba pilaasii si godhaa oltus osoo nageenya hanga dhufte qaamaan hanga si tuyxutti karaarraa hiikuun beektu kanaaf nagayni الدنيا تنرتي وني نجاي على وجرتي نجاي نقدان نجاي بيات أنا نجاي من خيساتي يجو أنا كلامين بكجرتو جمبتشون بكجرتو فورا خيس جرتي ماله فورا دبو خيسامتي نمنين فورين قلبين ساهلام تولا يعني ساهلام هذا أكو من هيدا جروتي قبر يوجي أني تايجو أمو أنغو بيان غو تنجرجرين سيدي بس جياد ما شاء الله شيخ ارجع غمچون فودا خيسه جراته غمچون ترى اينو غرمين دفتي غمچون غران تلاتين دفتي غرا هادا مناتين دفتي مو غرا ابا مناتين غم د قام خمتو غمچون تنا سببتا that's my question غمچون غملچوتين دفتي كاي جلماني اكار كلمانيتي ادم بهون تاني امو جان هيون اسلام وجود بتن اينو ترى غمچو فيدو دنديا جچورتي وجود بتن أبان منا أكمتاتي هاتي منا أكمورما يخاجتيتي متان الرجروتي نما يقال على متار كمله متمسنو خمرجا بيتا دوبا درنا النسوين مورما خنايتو بلتين بكرة دابت جتيتين بلتين رد دابت جمتشو خير رفيتو خجدفيتو خجمتشو فيتو خمنا سا خنا خرف الات شوفيري خرف الات جرجر شو دندو هذا مناتي أمو شوري سال لشوتو كمان غرقود داريجو ايوه دبين ورا دبرتي ولا تيجو انغتك شفيري دو جرامر هذا ما هذا ما سكو بويتي لجيه بجي نجاجو yoo kanaan si deebuu baatte oromoon akkam jetti beeyta abbaan manaa utubaadhaa jaan utubaa manaatii jaan manni utubaa malee dhaabbachuu danda'us hanga tokko utubaa malee dhaabbachuu ni danda'a fooyya'ee jechuudha haati manaa immoo ifaadhaa maabiraatii malee wanni takka illee ni dalayti makiinaan hin dalaytu wanni takka ifu manni dukkana bareechituun jechuun ta mana bareechitu ta bultii bareechitu ta bultii san qananitti deebistu haadha manaati jechuudha. شيخ ما هو الأساس في نجاح الحياة الزوجية؟ أساسني بلتي خيستي بلتي ملكويتي يجون بلتي الكم أساسني بلتي الأمال مال رد أبتي بلتين كافي تنا ديبسا bakkummaan qaladheefuu tana jeeje awwala irratti wanniin ani irraa isinii dubbadhu qabxii sadii jeetiin dubbadde sadeen san keessaa takka sodaa rabbiiti irra guddaan namaa dura osoon kanatti hin dabarre wal qabatuu wallaaleeti bultii gadda deebise bultiin takka du'aa takka jiruudhaa jenneemi dubartiin faan akka shaamaatii jedhan dhiiraaf shaamaan yoo ibsachuu beekti ni ibsatta yoo ibsachuu akkatti qabattu wallaalta shaamaan harka si guba jedhan isumaas si guba jechuudha dubartuma sanii deebi'ee si guba kanaafu gama gaafii teeta dhumaa tanatti hoggaan deebi'u asaasni bultii keessatti wanniin arraan tana sagantaa arraan tanaa tanatti qalbii xiyyetti ifamuu barbaadu qalbii teessanitti onnee teessanitti himuu barbaadu wanniin sagantaan tun ustaazota laallatti barsiisota laallatti sheekota laallatti warra bebbeekamoo kana laallatti juuf waa cufa keessatti milkaa'ina wanni fidu sodaa rabbiiti rabbiin akka jiru quraana isaa keessatti ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا جال نما ربي سا صداتي ربين أمري سا هندني لا فسافي أمري سان كيس مال تجرا حياة جارسا جارتم ما خنا جرا جتشو صدا ربي جتشون صدا جتشون أما بلتي خيستي حاتي من خيا
نبرت أمانة جتشو تأمنوا أبام منخيا نبرت أمانة جت إسينيس تأمنوا جارسينيس جارتينيس حق أسا حق أول الراقبان كيست ربي في الرائقو نمني توكو توكو أكملت صدار ربي بلتي خيسا مال قوتي جتشو ملا حبيبي صدار ربي تيجتشو مر صلاة قفا متي بر زكاة خنچو قفا متي بر صومنا قفا متي حجي قفا متي صدار ربي جتشون أخلاق صدار ربي جتشون حق دلقو صدار ربي جتشون رحمتنا ما قولو صدار ربي جتشون أبا منا حق أحد منا توجين حق أنجراچو هاتي منا أبا منا توجين حق أنجراچو وسيا نبي كن يدام اتقوا الله في النساء دبرتي خيسر ربي صدار داخل نجيسن إسيسن صدار سن قباچو نمني صدار ربي سن قباچو wanni guddaaninan qalbii tiyyatti himuu barbaadu isinitti himuu barbaadu isin abbaa manaa keessatti rabbi sodaattee abbaan manaa haadha manaa keessatti rabbi sodaatu kullu baytin buniya alaa taqwallaahi wa in marrat bihi shadaa'id baqiya thaabitan bi'iznillaahi jaan ulamaayin manni bultiin sodaa rabbii irra gad dhaabbatti bubbeen feeteyootti dhufte gad dhaabbatti sossoo hin dandeessu لأن البيوت تبنى بالعقود وتستمر بتقوى المعبود جان بلتين عقدين جارمتين صدا ربيتين قد أبتي جان أيوني تكو تكو سكجان ليس أكرم الأزواج أغناهم بل أكثرهم تقوى لله في أهله الرجالا أبامنا دريسامتي نما ورسا خيسة ربي صداتو جان الرجالتون هذا مناتيس الربريد دومتي تإر ربي صداتو جان برنامني إرنا مزلمو ينو بيتا أبا مناتي كإرنا مزلمو هذا مناتي نمني برنامو ولد ياتون سن زلمو دنديا نما براونين زلمت أكت زلمتون أركتو بكت زلمتون أركتو زلمو فوسي ميجتو نمني برا يو ظلمي دليدي بك ظلمي تدليدو من أخي خيستي هذا من أخي خيستي هذا من أخي خيستي أبا من أخي خيستي أكجانو لمان إسلاما هيوني تقول تاب كوبيلينج غودا تاب غودا نمني قد ديبون قبل إن شاء الله تاب غودا كوبيلينج غودا دعاء تقول ربي عادي بسو نتورك بيو كابينا فكاتا رد أبغى شيء ديبو يوها أبو صبر الدين سكن سالك الرا وننتاني نما جدو نبو سافرانا مفكو تولي إن شاء الله رتيدا ولا منا فكاتا كوبيلينج غودا ميدي أستاذ حمزة دي بسمي شيخ دي بسا سانجرا كويس جلا جرا يا مدرا كويس ميو دي علمي أبا بدر بيو دي انجينير دبر مي انجينير عبد الرحمن حسين الشيخ برا إيه سان جرا برا جرا سكنتا نانغا سودوبا نا سادا خاني نمو تولي Agasu Ustadib Assalamualaikum yo unjo Ustadib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Olja amegi sakanulala iddu siyanne salam talle ta tunuga fadda sinonu faro jiddu tana وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله أنك شيء يعني سكرين كنيجي أنك شيء دي بني تفا أستاذ زين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دور درسو سكنتا لا في أمتك يا سابد بقى أمتك دي بفتري قادس أمتك راكي بقى أمتك تقوتني سينا نما كما تم بريسا كدلا قمونا متوكو لما أبو صبر الدين أشارة قد أشارة سينا وان كان كيسا قبدني التان سودان أستاذ عبد الرحمن حسين باتي لما سديد روان كان قد عبدني ومني كين أجندا ملك أملي أجندا
beekumsaa ajandaa barnoota ajandaa leenjii kana akka inni argatu gochuudhaaf tattaafattanii ittillee milkooftanii sadarkaa kanarra gahuudhaan rabbiin sadarkaa jannata keessatti sadarkaa keessan ol haa fuudhu isin jecha. Sheekh Jamaal Aliyyi yuunivarsiitiidha. Sheekh Jamaal Aliyyi mana barnootaati. Ijoollummaadhaan illee Sheekh Jamaal Aliyyi dhaggeeffataa gorsa isaaniirraa fudhataa guddanne. Har'allee kitaaba jireenyaatii fi kitaaba lafa jiru irraallee walitti qabanii bifa kanaan gorsa. Yeroo sagalee amma isaan haasaa turanitti wanni ayyaadaa ture biyya keenya keessatti amma akka addunyaatti biyya xalaaqni bultiin diigamuudhaan itti mul'atu akka addunyaatti tokkoffaan Awurooppaadha. Sharqa Awsaxiin keessa Sucuudiin sadarkaa tokkoffaarra turte bultii diiguudhaan jechuudha. Saudi Arabiyaan boodara mootummaan irratti hojjetee bakki mootummaan itti milkaa'e jedhanii moo leenjii kennuudha. Leenjii biqiltoota warra ganaa bultiidhaaf balbala dhadhahu jiru ulaatottumu jiru leenjii kenne mootummaan qindeessee Saudi Arabiyaa keessatti. Sababa san har'a sadarkaa sagalaffara jirti jedhama. Sadarkaa sagalaffara Saudi Arabiyaan bultii diiguu keessatti jechuudha. Gabbu'ee jechuudha. Sababa leenjiin kennamuun jechuudha. Bakki kun bakka furmaataati. Leenjiin sooshaal miidiyaa gubbatti jalqabe kun gara ardeetitti illee akka gabbu'u Sheekh Jamaal Aliyyi akkasuma Ustaad Najjaash, Ustaad Sheekh Jamaal Haaji Abdurrahmaan Huseen, Dr. Ammaar cufti keessan nama irratti hojjechuu danda'u namni lafa jiru. Guyyaa tokko sagantaa Adaamarra qabamee guyyaan tokko Dirdawarra qabamee guyyaan tokko Wallaggarra qabamee guyyaan tokko Baalee Roobi irratti qabamee sagantaa guyyaa tokko Jimma irratti qabamee osoo leenjiin bifa kanaa lafa irratti illee kenname haga sartifikeeta gara jihaa majlisaatiinis yeroo amma angollee waan kallattii meeqaatama nuti harkaa qaba. Lafarratti gabbu'ee waan kana haasawa qilleensaa qofa nu harkaa ta'e akka nafne irratti hojjechuu barbaachisaa. Nama haasawa waa'ee bultitti seenuun muhaadaraa jechuun namni tokko dhufeeti namni kumni tokko taa'ee isa dhaggeeffatudha malee namni kumni tokko haasawu miti. Amma nuti Ustaad Najjaashin gaafata ka deebisu Sheekh Jamaal Aliyyiiti. Haadha muhaadaraa jechuun ma'anaan isaa kana addunyaan beektu. Nuti immoo sagantaa lafarraa illee sagantaa miidiyaa illee namni soddomni yoon haasofne namni dhibbi tokko yoon dubbanne namni hundi aariidhaan achii gaadha. Kun dogongora muhaadaraan jedhamu kun. Muhaadaraa jechuun sheeka tokkotu dhufa riisarchii dalagee baxtii hojjete san qabatamaan fidee uummata keessa sammuu isaanii keessa waa kaa'ee deemuudha. Guyyaa har'aan hundi keenya guyyaa dhageeffataa dhufnee isaanii jiga baanu. Hamuummata isaanii taanuudha malee guyyaa barna haasaa warra daballu miti. Sagantaan immoo uummanni keenya asirra jirtan wanti nu hubachuu qabdan sagantaan guyyaa takka kana qofaa miti. Tasa dhufnee dhabamuu miti. Sagantaa itti fufaadha. Sagantaa yeroo haga lubbuun jirru itti fuftuudha sagantaan. Haga addunyaa keessa biyyoota Arabaatiif, biyyoota Awuroopaaf, biyyoota Afrikaa keessa illee qaamaan deemuuti idni rabbiitiin. Sagantaa waa'ee bultii qofa osoo hin ta'in waan rakkanne hunda waan har'a sooshaal miidiyaan bultii keenya mootummaa gubbarraa qabee haga sireetitti nu diige jechuudha. Haga siree keessatti nu diige kana balbala malee mana nu seene kanatti waan kana furmaatatti godhuudha. Kallattiin har'a bakka ilmi namaa hundirraa dhalatu bakka namni hundirraa bahu irratti xiyyeeffannee qabxii kana kaasaa jirra malee idni rabbiitiin ganaa irratti hojjannaa. Namni hawaasni keenya bal'aan as jala jirtan hundi keessanillee irratti nu gargaartu. Mata duree haasaawatti hin seenu bara jibbeetiin shijjimaa irratti hin seenu yoo ka deebi'aa jiraatan ta'e yaalaatiin achi booda sagantaa akka qindeeffatanitti deemtanii. Bilbilli illee cufaadha. Sheekha ifaa takka rakkoo ifaatiin natti fakkaate. Ustaad Abdurrahmaan ni jirtanii? Ustaad Abdurrahmaan? Nama biraatillee salaamtaa eegsisiisa. Namoota jiru kana Abu Musa Affaallee ni jiranii. Sheekh Jamaal Haajiitii jira. Injiinar Abdurrahmaan Dr. Ammaarii jira. Sheekh Jamaal Haajii ni jirtanii? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ جمال التي أنا دكتور عمار أفرده إن شاء الله. أندرو فرد جوران ديمو. وننجا جوران ديمو ما شاء الله. أبليس كنيا أستاذ بسان سجنتا أسمايوني في duraan illee hamma Sheekh Jamaal dhufuu yettaniini akkasii miti irra
يا دفعي ايش دفعي شيخ جمال اسلو في عقدتاو ايغا غبارتي والبافني استاذ سانغارا ودوني في غندخنا غيبي تتامني جروتو كزت الراغورزا وسو غيبي تتامني جروتو ماليا ايغا الغيب والشهاده ايغا تاتي اكدت سجنتان استاذ سما فكنو فنمتو يجرا مرباتي اي شيء Kalau makan apa ini kan buat iya member. Agar orang ini dia guyyaan irraa guyyaa Sheekh Jamaali ustaada kiyya ulfaadha galatooma Sheekh Jamaal deebanii waan jiranii fi haasofni isaanii karatti harkaa cite ittiin ufufanii sagantaa ustaad Najjaash itti deebi'ee gaafii takka ustaad Najjaash waan ittiin haa dabaltu waan amma dargaggoonni koominti jalatti gaggaafatan argaatiin ture gaafii keessatti jechuudha. Dubartii gaarii akkamitti beekanii akkamitti filatan? Dhiirri akkamitti dubartii filata? Dubartiin akkamitti dhiira filatte? Akkamitti dubartiif mustaqbala jireenyaatiif ghaibaa osoo hin taane waan silaa qabatama jiruu duniyaa tana gubbatti namni walirraa argu akkamitti namni dubartii gaarii filachuu danda'a? Yeroo har'a amma akka gaala 100 kayaa ogeessa kaatiisa rasuulli rabbii dubbatan san taatee dubbiin dachee rabbii martee irra dubartiidha. Garuu dubartii bultiif taatu namni akkamitti beeka? Dhiira bultiif ta'u namni akkamitti beekuu danda'a? Bareedina fuulaati moo maal laalama? Qabxii tana jalatti namni hedduun hin gaafata. Tana itti naa dabale. Sheekha gaafii tana anillee gaafiitii jetun tanallee itti nu dabala gama boodaatti gaafii tanallee ta'uu baattu gaafii tana fakkaatu itti dabaladheetiin ture ammoo sagantaa amma deemu jirtu san hoggaanii fi raawwattan odoon an jidduun seenne gaafii tana deebisaatti gootan jechuudha. Akkamitti aayiranii fi daaba adda baafna sibiilli dachii gubbaa guutee akkamitti naasaa fi huccuu gartee qaalii sanii fi huccuu rakishaa huccuu wal fakkaatti hundi dhalaan dubartiin teenya uffata keenya gisa jennee uffata rakishaatii fi uffata qaalii suufaa fi huccuu gartee salbaachaa akkamitti adda baafna tayyattu inshaallah gaafii bareedduudha. Sheekha bakkuma itti dhaabdan irraa itti nuufufaa jidduutti isin dhabne itti nu deebi'a. Dhiifama intarneetiin na baase sagantaa xiyya gama xumuraarra isinii eegee qabxii lama qofa isinii qabxii lamaan tana keessa isinii beetiin gara gaafii fi deebina achi boodaan carraa obboleeyyan kiyya dargaggoota warra akka ustaaz Ibsaatii fi ustaaz asirra jiru hunda warra akka anas warra jiru hunda gara nama anin arku dabarsitanii fi qabxiilee lamaan inni irraa dubbachuu barbaadu bultii keessatti wantoota ulamaan islaamaa lakkaawwata yoo isiin bultii keessaa baate bultiin achumaan diigamtu garuma diigamisaa deemtu keessaa takka wal kabajuudha. Jaarsaa fi jaartiin walirraan guddatanii waliin guddatan malee itti Oromoon abbaan manaa ogeessa ta'eef doktora ta'eef sheekha ta'eef beekamaa ta'eef yookaan baalasilxaana ta'eef jechuudha abbaa taayitaa ta'eef jaartii biraan guddatu. Maaliif yoo jettan duraanis jaartiidha isininis jaaraa jaartummaarraan deemu inni re'isa ta'eef inni caalima ta'eef inni dureessa ta'eef biyya teenyatti namni yoo re'isa ta'e yoo hoogganaa ta'e yoo caalima ta'e yoo dureessa ta'e biraa guddate jaama. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam nabiyyi ta'e rasuula ta'e Aishaadhaaf mana isaa keessatti kabajaan inni qabu fakka inni biraan guddatiin jechuudha. Kophee citti hodhee mana haxaawee kana dalaguu ture yeroon addunyaa tanarraa namni haga isaa jaalatamu hin jirre jaalala isaatirraa sahaabonni isaa areeda isaaniitiin mana isaa haxaawaniif sadarkaa ga'an keessatti haala mana isaatiif mana haxaawee fi kophee hodheeti. Kanaafi jecha Oromoon jaarsaa fi jaartiin walirraan guddatanii waliin guddatan malee jettu sun haqiiqaadha dhuguu jechuudha. Kanaaf bultii keessatti wanni akkaan barbaachisu abbaan manaa haadha manaatirraa wanni inni fedhu haati manaa abbaa mana siitirraa wanni isiin feetu guddoon wal kabajuun akkana jetti Oromoon waa lamaan bultiin ni miidhagdii jedhan jaalalaa fi kabajaan waa lamaan bultiin ni diigamtii jedhan sobaa fi tuffiidhaan waa lamaan
nageenyi mana keessaa yookaan maatiin ta'e ta'u wajjin jiraatu ni jaalalti. Dhiifama walii godhuu fi walii obsuu maqmasa biraatti ammas akkana jaalla. Dhiifamni qoricha bultiiti jedhamu. Qoricha bultii dhiifama walii godhuun haati mana abbaa manaatii dhiifama godhuun abbaan manaa haadha mana isaatiif dhiifama godhuun. Waa lamaan jaarsaa jaartiin bultii walii tiisanii jiran wal dhageeffachuu wal gargaaruu kun obbo takkallee hafuun qabu jechuudha. Kanaaf nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam kophee hodhee mana haxaawe jechuudha. Kana achi beeke waan ciccite hodhuu fi mana haxaawu achi wanni abbaan manaa haadha manaa gargaaru nafni. Biddeena rabbuu sulleen tanaa olii beeke xiqqashooma isin kabajarra qabdii hoyi. Haxaawu kushaasha haxaawu waan ciccite hodhuu jechuudha. Waa lamaan abbaan manaatii fi haati manaa wal gammachiisanii jette Oromoon wal galateeffachuu qoflaan wal simachuu jedhan. Jaarsaa jaartiin waliin kofluun gaariidha. Gammachuu wajji jiraatuun irra gaariidha. Jaalalaan waliin jiraachuun ammoo hundumarraa gaariidha jedhan. Kanaaf qabxiin jabduun bultii keessa murteessituudha. Kabajaan. Azzawaaj biduun ixtiraam huwa zawaaj faashil jedhan. Bultiin kabajaan keessa hin jirre diigamtee jechuudha. Maal jennaan rabbiin nu godhu wajaala baynakum mawaddatan wa rahmatan kabajaa jechuudha. Ammas akkana itti Oromoon ogummaa himatu. Jaalalli mana ibsaa jibbansi mana dukkaneessa ogaa jedhan ati kabajaa achi bultii keessatti wanni takka rabbi sodaatutti aanee wanni bultiin irra gad dhaabbattu wal kabaju. Wal kabaju jaartiin jaarsa kabaju jaarsi jaartii kabaju. Kabajaan haati manaatis ni fedhi abbaan manaatis ni fedha. Namni tokkollee nu irraa ati waan ati haadha mana keetiitiin kabaju keessaa jechi gaarii. Jechi gaariin ati isiin dubbattu akkaataan ati isii ilaaltu bootaan ati isii kennitu hundi kabajaan waan akkana zirzirii sii himneef hin miti. Mee gabaabsee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waa'ee kabajaa irratti wanni inni dubbate hadiisuma nama qofa isin yaa'imu kan waan amma duras dubbanne kaduraa خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي سني خبجان خلمدا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها وصو لي سجودا يجوت خدمات جوتي هذا مناتي أكابا مناتي السجود أجاجي خبجان كان أجا في الجنة أبا منا هذا منا سابرتي شالا تقول نم درج عالونيس خبجان كان أجا في الجنة يجو خبجان والخبجون bu'uura bultiiti jechuudha. Bultii keessatti bu'uura waan bu'uuraati. Raasal maala kaapitaala jaarsaa jaartii jidduu jiru. Kayoo inni badi gammachuun baddu. Kayoo inni jiraate wanni namni jaarsaa jaartii gidduu barbaadu jaalaltichi boodaan dhufti. Wanni hundi waliirra kutuunichi boodaan dhufti. Hoggaa kabajaan dhufte jaalaltiinis dhufti. Kabajaan jiraachuu baannaan jaalaltiinis hin jirtu jechuudha. Jaalalaa fi kabajaan bara akka ija lamaaniiti jedhanii isaan lamaan waan addaan hafuu miti jechuudha. Abbaan manaa haadha mana isaa yoo kabajje haati manaa abbaa manaa yoo kabajje bultiin gaafa san ni'maa taati bashannana taati bashannana daangaa hin qabne taati. Gariin namaa kabajaan namni kabajaa qabu abbaa manaati jechuu qofa beeka. Haati manaa kabajamuu qabdu arrabsamuu qabdi waan feeti jedhuu qabda kabajaan qabdu jechuu beeka. Akkasii miti haati manaatis kabaja feeti abbaan manaatis kabaja feeti. Yoo ati nama kabajje namni si kabaja gaafa ati haadha mana keetii kabajje haati mana keetiitis si kabaje. Kabajaa jechuun bara dildila gara qalbii namaatti hin ceene. Al-ixtiraam huwa al-jisru alladhi yu'baru alayhi ta'buru alayhi al-qulub ila al-mahabba. Dildila yookaan maal jettaniin riqicha namni jaalalatti na cicca'uuni. Akkana jedhu lamaan islaamaa miskiinun summa miskiinun الزوج الذي يحترمه الناس وتستصغره زوجته جان مسكين وجان بلتي خيست إر مسكين نما حواسني على التسا خبجو كان هاتي منسا منا خيست خبجا إسابين كبني جان خنافو كبين يمالين نوجين جراجو دنديا وان جيرين خنا برباجو سوى دون رتي وجيراجو دنديا خبجان جراجو بانا نمو وجيراجو دنديا منا خيستي Kanaaf hin dheeressu kabajaa asumattiin dhaabaa qabxiin xumuraa taniin akkaasu barbaadu ichi boodaan gama gaafii keessanii deebinaa sodaa rabbiitti aansee kabajaadha. Kabajatti aansee jecha gaarii waliin jiruudha. Jechi gaariin bultii keessatti akka murteessaadha. Jaalala isaa jaara kabajaa isaa fida
خبجانو برجع جتش غاري نمان جو سنرا رفا واي خبجا خيستي ربي القرآن خيستي وقولوا للناس جتش غاري نمان جو خيستي وقولوا للناس حسنا كل عبادي يقولوا التي هي أحسن قبل خيان جتش غاري جاء جيني نمان جتش غاري جاء جيني وقاجو جالسا جارتين اسكيسو مجنان إرنا خبر باجسو جتش غارين كجامو قبول أبا مناتي جانا مناتي الكلمة الطيبة صدق آينان دبين غارين صدق آينان إيجا دبين غارين صدقات آينان جار سخيتي جار تيتيتي صدقات صدق ترهق آجين نمني جتش غاري جتون جار تيتيتي يجو إرهدو نما أكو بيسمو بيتنيتي أرجانا كبين ساتين أرجانا أمو جتش غاري يخوان غلطي فنا جار تيساتي كل دندو فكينيا وقاشي وادلين جزاك الله خير جتوني جزاك الله خير جتوني وخبا هاتي من أبا منات جزاك الله خير الله يرضى عنك بارك الله فيك الله يحفظك لي برجع كناهم ربي سيهاتي سلاف جزا ربي سيها خفل ربي سرها جالة يجون أتي قلقل وقا من قل تجارتين تي من خيستي الله يرضى عنك الله يحفظك لي جنان تعاملني أتي وياخنا تقولتي في تشكي في تشمكين الدنيا تنا أجمتي دارابو بين فوتتات يجون akkasuma ammas haga feetee guyyaa gammachuutti ooltee ogaati mana galte jecha qalbii nama cabsu tokko isin siin jennaan achumatti wanni hundinuu daaraa bubbeen futitaati bishaan biyyeen naqame taati jechuudha. Fakkeenyaaf jecha gaarii ogaa jira namuu waan isa gaarii qaba akkana yoo tokko keessaa isinii hafilu ta'e ani bar bakka guddaan siif qaba. أتي أنسك أبانتم بر أنا في النعمة الحمد لله يوسي سنجد أتي جارتي قفا متنا شريخ جروخيات خيساو بك إلمان دقينت هاتي تيسن إرغودا نماتي نبرت بك غودا كباف أكا إشينيس دقيسوت أكا إلمانيس دقينت إلمانيس غافسن جانا نبرتا غافسن كبجا برتا نما برات اللي قباني على كبجان أمما سانيت اللي أبا سانيت اللي غافسن كبجان خنافو jechi gaariin abbaan manaa haadha manaatiin jiru jechi gaariin haati manaa abbaa manaatiin jirtu wanni takkalleen bultii tana keessatti wanni isaanirra bultii gadhaabu jecha sanirra bultii gadhaabu wanni bultii sanirra tolchuun jirtu akka jaalamaan islaamaa tokko kulla yoomi yamurru ala zawjayni bilaa kalimatin tayyibaa bayna zawjayn khasaaratun laa yashcuraani bihaa illaa bacda zaman jaa guyyaan tokko haadha manaatii fi abbaa manaa jidduu aduun baateetti dhiitu osoo jecha gaarii tokko waliin hin jenne khasaaraa yeroo dheertuu booda malee beekuu hin dandeenyetu isaan mudataa jira. Kanaaf gabaabsuu fedheeti jechi gaariin abbaan manaa haadha manaatiin jiru. Jechi gaariin haati manaa abbaa manaatiin jirtu bultii keessatti akkaan murteessaa akkasuma ammas faallaan kanaa jechi haamaan osoo si fuudhuu baadhe osoo sitti heerumuu baadhe osoo si beekuu baadhe jechuun jecha qalbii nama madeessu jecha bultii tana waggaa tokko maal jettanii vaayirasatti naqee jaamsu jechuudha. Waan ati ama diidami diide jaarte guyyaa tokko diiguu jechuudha. Waan ati biqilchite gubuu yookaan haamuu jechuudha. Kanaaf jechi haamaan akkanaatis akkasumatti jecha gaarii jechuun jecha hamaa ofirraa eegi jechuudha. Jecha hamaa ofirraa eegi jechuun jecha gaarii jiini jechuudha. Fakkeenyaaf jecha tokko waan amma namni mumboo waliin jiru warri magaalaa alla olle siifiin jira ana ma'aki ansi wajjiniin jira siifiin jira jechuun wanni takkallee wanni si echaaf hin jirtu. Akka jedhu lamaan islaamaa abkhalu naasi من يبخل حتى بالكلمة الطيبة جد إردوني نما الدنيا تنرتي نما جتش غاري نما نجو نما نقول نجان بلتي خيستي مرتيسان ربي صداجو والكبجو جتش غاري ولينجو قبتي سدين دبده قبتي سدين كنرتي إرغودا ولين دبدو إفتي قلبي تيتين دبجو جرا إفتي ناسو جرا أستاذو تي ناسو جرا ونخون يو أنا فيدي نما برات اللي كسي فيدي جيتي أسمان غرا حسوق يتمري غرا غافي أكمتي نمني انتلاغاني فلچو دنديا
جتشورتي وان نمني بولتي فلتون كيسا نبينا عليه الصلاة والسلام حديث أدادا خستي حديث تقط وافر لك نمني كابينيا فلفلتا شني فلفلتا أكسما ديني فلفلتا بريدمنا فلفلتا خنا خيسا دين فلان وجه صدار بيجو نمني صدار بيكابو قال الله التي جتشو مبيخ وانتوتا فلتا مخنا خيسا تدبون قبل دين سنين أبيني جتشو وان برا guutuu siif guutamuu dandeessi waan biraa dhiisuu dandeessi diinni dhiisuu hin dandeessu siif guutamuu dandeessu waan biraa dhiisuu dandeessi diinni dhiisuu hin dandeessu siif guutamuu dandeessu waan biraa ayyee kanaafuu waa afur dubbattee afran san keessa namni qabeenya folfuu gosaaf shanyii folfuu akkasuma bareedinaa folfuu ديني فلفون فاسفر بذات الدين وإلا تربت يداك فلنون كي خنا صدق قباتي قاتل أبون دن دينا توي دين الرد وانفت دبرك دنديس حديث براتي إذا جاءكم من تردون دينه وخلقه فزوجوه خلقه دبتي عمل غاري دبتي وهو لا نمون دندين مس عمل لي سكسمون حديث براتي تزوجون ودودا ولود جيدي دبرتي أكانما جالل لا فوراني جالل تنس واحد تو أيبو دنديس حديث بلا خيست مو الناس معادن كمعادن الذهب والفضة نمومة دبته نمومة نسون روانا كا لافتو تبي كما تبدي كانوا ما فو ولي قالتي وربنا نقوم ما تدبيتنا جتشت كونفيتير كده هذا لالي انت لفو إيجاد هذا لالي يجو أكدت سين أبا مناتي وجيرات أكدت من نساني تجيرات أكدت سين أبا مناتي وجيرات تجيرات سلالي أتيرو قرأتو فيدي بلتي هذا أباسي قرأتو يجو انتلتي وان انجير في دون دنديسو وان جيروسان فويسو لي دنديسي جلين نو جراته وان زمن خنا وان ادادا كمام ادادا تيداتي جلين راس دكا تكفاو دنديسي كاچيلو هذا ابانسي كبانسن كمام في وان ادادا تبرتي تقرتي تدبستي اتلينجيتي صدركا سني اولغون دنديسي خنافو اكاتان اتي انتلغاري فيلچو دندين اكاتان اتي فيلنو غربا غاري فيلچو دندين bultii isaanii ilaalaniiti alaabaan isaanii warra rakkoo adda addaa irra wal dabarsu ta'e irra guddaa namni ijoolleen amala akkaataa jireenya gocha warra irraa baratti intala taatus gurbaa taatus waan maatii keessa jiru san fooyyeessitee gabbistee itti qaraatee itti leenjitee itti qorattee itti dhageeffattee itti dabaltee fooyyessitee barbaree fi sun gidduu hundatti gootee jechuudha. Kanaafu bultii akkaataan itti filatan maatii ilaalaniiti jechuudha. Maatii sana akkatti hojii jiraatu ilaalanii intalti haati siidaa abbaa boqsiin dhooytu. Isiin ammoo kaaraatee barattee dhiitichaa funyaan keessa dhiitti dhufte harkaan osoo hin ta'in miilaan funyaan waatees taansi dhooyti. Achirraa laallachuu hin dandeessi. Kanaaf gabaabinatti deebiin ta'e haadha laan intala fuudhii jechuudha gabaabdutti. Dhiiba manaa godha hedduun isinii dheereessee haasawallee nan jarjarsee yeroo dheeraa ifaanis nu dhaamee hedduu bokkoraa waan turreefi wanni miidiyaatis haasawni miidiyaatis nutti haalee warra jalqabarra jiru warra gama jalqabaa jiru waan ta'eef asimaanuu dhiifama isin gaafachaa gaafii biraa hojii jiraattu taate gaafii lama sadii isinii deebisee saayibban kiyyaaf dabarsuu carraa isaanii dabarsuudhaan yaadde. ايوه مرحبا ننجر جالن قالي وقان تكسما فيديو شفتني تيزن كنا قمنا كون أصبح عندي خيزن أستاذ حمزة أستاذ عبد الرحمن سلا شيخ برجرا شيخ جمال اللي ونو أكرم أنت سلاتي نقابو عندي أصبح شيخا غافي لمن تكا تا غغبابسا جو يچودا اكمان جيسني اسوا ادان مرون بربادو غافي لمن تنوغان غافد رايم بو انم ني غافي كبو جرات ني غافتا اچبودا سغنتا كلتي تان تي چيسفنا يچودا مالتو جرو بولتي ملكيس شيخ بولتين ماليني ملكوتي تلما فادا
maaltu milkeessaa maaltu diigaa gaafii wal fakkaattu jechuudha. Maaltu milkaa'u isii dhorkaa maaltu jiru akka milkooytu godha. Tareefuu hanga amma jenne kana cinatti qabxii hafuun qabne milkaa'inaa fi milkaa'uu dhabuurraa haasawaa jirra waan taate jecha wanni eeggachuu qaban maali wanni itti bololuu qaban maali tajettu jechuudha. Mashallah. Wantoonni dubbataa dhufne waan bultii barbaachisu keessa haga ammaa qabxii sadi qofa dubbanne rabbi sodaachuudhaa fi wal kabajuu fi jecha gaarii waliin ja'uudha dubbanne. Kanaan alatti wanni bultiin irratti ijaaramtu wanni bultiin yoo isiin keessa jiraachuu baatte diigamtu baay'ee jira. San keessaa qabxiilee muraasa yoo niin kakaasu taate namni haatim abbaan manaatii fi haadha manaa yeroo hunda namni kun dirqama isarra jiru qaba mirga isaatii fi dirqama isaa beekuu qaba abbaan manaatii fi haati manaatis yeroo hundaati namuma haqa kee barbaadu qofa yoo taate haqa namaa dheeyne mirga namaa dheeyne jechuudha. Haati mana keetiitis mirga sirraa qabdi atis mirga irraa qabda atis haqatti qabda isiinis haqa sirraa qabdi. Haqa akkuma haqa kee barbaadutti haqa namaa eegu haqa kee barbaadu dura gaafa haqa namaa eegde namnis keessiif eega. Gaafa ati jecha gaarii jetteen jecha gaarii siin jaan gaafa ati kabajeesse kabajan gaafa ati bakka kennite bakka sii kennan gaafa ati irra namaa dabarte irra sii dabran ammas yeroo hunda bultii keessatti hinjifannoo nama bultii ammaa keessaa wanni jiru isinis hinjifachuu barbaaddi atis hinjifatu barbaada. Hinjifachuu wanni jaan hin jirre hundinuu waliin hinjifatamuudha malee jarri warra wajjin taphatu kumarree fuyyeessanitti goolii galchanis hojii galchan itti galtus walumaan itti galti. Kanaaf bultii keessatti haqa mirga siidaa eeguuti. Ati yoo mirga sii eege isiinis yoo mirga kee eege wanni hafanii jirti. Waan isin sirraa barbaaddu yoo gooteef isiinis waan ati irraa barbaaddu yoo gooteef kanaan alatti beeke amma bultii keessachi hin seenne beeke dallee wasiit irraa haasa'u jira keessaa wajjin seenne madura. Haqni jaartiin jaarsarraa qabdu haqa jaarsi jaartii irraa qabu lakkoo inni beekima. Dallee irra jira maal haqira waan wanni mana keessatti affeelamu waan hedduudha. Kanaafuu wanni jechi tokko gochi tokko bultii tana waan feete daleedee balleessuu dandeessi. Amma namoonni tokko barga sumatti heerumeeti hireen tiyya baddee ni baddee yoo siin jette mantaltee ati fuute jechuudha. Namitti isin hojii zalaalama akkamitti jiraata? Isiin hireen sii baddee. Hiree si balleessite ati si fuudhuudhaani. Sitti heerumuun warri keenya na jibbee yoo jette. Sababaan sitti heerumetti warri keenya duraan biyya alaa si geessina naan jaanii yaada qabanii achumaan na jibbanii yoo siin jette. Amma soo iccitiiti yoo baafte. Satrii dheernee mijaarsa jaartii waliif satrii dheerne hammeenya kee yoo gabbaatee dubbatte. Waan ati gootuuf hundarra yoo siin galateeffan. Amma mataa wal galateeffachuun qoftiin waluma galateeffachuun jechuun wooma ati goote wooma sii goote hundarratti shukran yoo jette wal faarsuu alaan amma akkuma wal arrabsuun jirtutti wal faarsuu na jirti beeku wanti wal ifaalla deemti. Wal faarsuun bultii jaartii wal arrabsuun bultii diinti. Wal galateeffachuun bultii jaartii wal galateeffachuu dhabuu waan goote irratti bakka walii kanuu dhabuu bultii diigaa deemti. Kanaaf wantoonni qabxiilee hedduu jira haga qabxii 10 jechuudha. Carraa warra ilaa hanga ammaatti sa'a dheertuun dhageeffatee kanas hin gubnu gaafii teetan yoo sii deebise asumaanuu ustaazanii fi warra gaybitti itti amanee eegasii guyyaa keessatti dhufe kan jenna sanitti osoo dabarsitanii gaarii keetii yaate. Ayyee Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz Najaash. Ewa. Oguta ka sagalee danteessanii mana bohaarsime manni gad deebi'aa jira takka kashaan hin godhime. Sheeriin jennereefu sheeriin sunillee achuma dhaabbattee nama 304 irra jira. Namni 3,000 nurraa irratee namni 3,000 karaa kutee hin beekne mana Nashiidaa takka dhan buusa. 8,000 fi 9,000 eegaa turre nuti. Jechuun
kuma saddeettamii fi kuma torbaatama eegaa turre mee sheerii sanillee godha. Ani hanga ammaa sagaleetti jedhagaa jiranii injinar Abdurrahman Husseeniifin dabarsaa tabuartiidha. Ani sheeruma san naadhiisaa sheeruma sanin sirritti labsaa. Nama kuma 306 jira. Abdurre saahiba kiyya injinar Abdurrahman Hussein فليتفضل مشكورا ومأجورا dhugaa rabbi har'a maal dura dhagamaa jira beetanii gaafa dur masgida bilaalii jaaramaa jiru khamaskootan qabne Sheikh Jamal Fan maayikii haaree amma bitan kana khamasgida maayikii kana fuudhanii dura kaanii assalaamu alaykum wa rahmatullahi sagantaa isin kaasitarra dhaggeeffatan san hunda bilaalitti nuura shamsii fi muhaadaraalee tanneentu injinar Abdurrahman Hussein faa أنا ورنا إنه بلال خناتو أوروميا تنا فكستي رابسا توري غياسان سجلين شيخا غياسان فكاتي والله سجلين غافساني أكوان غياسان تجدي بيننا فكاتي دعوانيس اتكو باينا في أكوان غافسان خيسة جرونا فكاتي مي بقى قاعد سخنا دي بفتنا كريفو جابي عبد الرحيم بدا Sama foto ko hajira mo namno kuno jira sa laki do feo ni jira Rabani ilmi miu rabani fi isi warri asjid miu kabar dalam dia zamante Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Turan dursi hawa sa warra saganta kana أفيرم تاني بفتني في سكان تاغن برين شورة تتا تاني هدو قلت هما سنين جاچا أستاذة تخيني خان إيجا قلقلاتي فيديو بنتاني سكان تاغن هردو فجر تانيس قلت هما سنين جاچون بربادا وري سكان تاغن قاب تانيس قلت هما سنين جاچون بربادا أران تنقا أكما أستاذ نجاش جي محاضرات إني تقافا مسجد بالألفا ورو الله إنا خانا قاب سنيس والجمان تري إرهدو إساني جاچودا Online ini karena hanya tahu online kagak usah ditijajura. Wani guddan, wani jaban juru, ulama oni kayaknya, hayuni, kopi berbaca sutasi sani, buta isani tadur sana tibu kabani, wanjau itu. Mata dure naran tanah mata dure takka, mata dure le hawasum marat hawas kayaknya jirurat iye fatu, tani jolle kayaknya le, lalu kayaknya le jirurat iye fatu. متى دريم بريدة فيلمي بمعنى التلفون هدو بريدة لهيشون رامس مولي قال خجر المرة تدي مرة تدي بچو جرا أران تنو صادقين خينيا واي بلتي راي نمان تناني ردي بيدو بدايون جي دول فاتارا واي بلتي ردي غرا نشيداتينيس غروتا داداتين hanga dandeenyu tokkotti nuti illee nama durallee waa'ee fuudhaa fi heerumaa irratti illee waa'ee duratti duula godhaa turre. Har'aas ammoo rakkooleen hawaasa keenyaa keessaafuu rakkooleen halalli irrinni garaagarummaan hedduu kan baay'atu ijoollee teenya tan biyya alaa deeman irratti. Hawaasa keessatti hawaasni keenya akkuma dursan irra hedduun isaanii haala bareedaa irra jira. Haa ta'u garuu warri biyya alaa deeman biyyoota adda addaa keessa jiran namoonni kun adda faffagaachuun bultii keessatti adda faffagaachuu jira. Ogaa adda faffagaatee irrina hedduutu bultii keessa dhufatu. San keessa amma namni hojiidhaaf hoggaanii fi torbaan baatii adda taa'ee walitti deebi'u wal shakkuu wal amanuu dadhabuu walii beekuu dadhabuu wantoonni kun irrina bultii keessa fidu keessatti bultii fi hawaasummaa teenya keessatti illee dhiibbaa hanga fidu takka ga'ee jira jechuudha. Aadaaleen beekamne takka hawaasa keenya keessatti hanga fidu takka ga'ee jira jechuudha. Wantoota kanarratti xiyyeeffannaa kennuudhaan hayyoonni bakka tana gubbaa jiran haala jiru ilaalanii waan kana qopheessan jechuudha. Dhiiroo namoonni immoo biyyoota alaa kana keessa jiran akka uummattiin fuudha. Eenyumaan fuudha jee hanga namni wal shakkee wal amanuu dadhabu takka ga'ee jira jechuudha. Nuti hawaasa aadaa fi hormataas qabu, kan kabaja mataa ifiitis qabu, kan adeemsa mataa isaaniitis qabu, kan amantiidhaas qabu jechuudha. Kanaaf wantoota kanaaf furmaata ni taajeetii yaada gorsi sheeka keenya irraan tanaa kun ijoollee teenya sagantaalee babbareedduu fuuldura gaggeessinu irratti illee bifa kanaan itti fufna isinilleen hayyoota keessan
كومريم تنا جاشجي إيران تنا كم نقول إني في قرطة كقرطة ما هم قاعد عم تيجوا أنا إن شاء الله نموت حواسا خيني أكبر كتنا برو تاسيسون أران تنا لما دراوان تفهموا إزين نينجانو أكبر كتنا برو تاسيسون ركولتي هندا جل الرأي خادمون أران تنا دوقت ما نمني قرص أران شيء خارج جيفته تكوف رب سودا شوجة جوسا قف غيثتي أران تنا واحد دو متوقي أبو أنو أنجم تك إيسان جرجة شوف لالي تنجرجو إيسان جرب كتام الرانجر أنجة شوف لالي تنجرجو أنا في شال عاصر إيريسون بربادو أرجويان جويا شيخ هذه ساعات إيرا أسجلت إيساني دقيفة ترتاني هدو أسرع سما سيوت هدو تجرا أنا فولدراس بفخنا نتيافه في نويتشون بربادا قالتهم أول فردا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشيداتك نوجا أستاذ نشيداتك نوجا أروزة وسكويان نريم يا أروزة دي بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير إذني فابنو ربي وعند ربي سنيفا بجيسو الله يا رحمن يا بار جمع نوته يا ربي نتيسنا مما الله يا واحد الصمد فدينكو قداني ننسر بربادو خيرين دبفته هم ترانيدو إفي فيدمي أمة فيدو نمني أتيدو أبد خرام بدو الله يا رحمن فدينكو خنوما نوته يا ربي نتيسنا مما الله يا رحمن يا بار جمع نوته يا ربي نتيسنا مما أرجمان كندمو ربي نغرغاري إيمانا نوغوتي صبر نجاري أرجمان كندمو ربي نغرغاري إيمانا نوغوتي صبر نجاري إفتم بكلشي شني حاسدما حرمي غغوسي طارتي كما أكنا فجراتو جرو فلتما خنرا غمدو إردو نما جالل ربي في تملايكا فنما رهادان جراتا جرو غندلما بايلما ربيتي خالق البشري إيمانا نوغوتي صبر نجاري ونبلتي بلسو خيسا تكا هستي حاسدما نمني على تكو اتسيني بلتي نما خيستي بوچولو خناتو تدو بلتي بلس خناف قلبي ثينيا بولنا ما قطي قديم فقيسني أبولي سخيتي فبلين قرتني هذا شريفوتي نما ندني حاسد ما دا في الريبان دبني إفي هرارمتي نما نرارسني تايه بوليسا هنجتين شري إيمانا نوغوتي صبر نجاري يوتو بوليستا كبولتي سادي قوياتي obboleettii takkas bultii isaa diiguu yaaddu taate atis ta'e diigamte jechuudha. Irra hedduu hawa bultii keessatti irrina guddaa wanni fidu waan namni haasidummaa walii yaade bultii nama adda facaasuudhaaf yaalu. Warri bultii keessa jiru immoo warri beekuu qabdu. Wanni beekuu qabdu akkaan guddoon namni tokko waa'ee jaartii teetii sibira taa'ee yoo dubbate jaartii teessan irrina naata wama daddaati yoo dubbatu taate hanga waan san ija keetiin gartee mirkaneeffattutti shakkii keessa seenuu dhabuudha. Namni tokko yoo hanguma eessaas daffareeteetu haadha manaa keessa biratti hanqinaan kaasuu danda'a.
uffata kee deeyaati mana keetii eega jenne eega rabbiillee libaasun lakum je uffata kee sani je namni uffata kee tokko bifatu fiitiin sirra dubbate sumatu uffata jechuudha. Duroo akkasii beekuu qabda jechuudha. Intalti takka hanqina abbaa manaa keetii yoo sibira teessee dubbatte obboleetii sumatu uffatte jechuudha. Waan biraatii miti abbaa manaa keessan daran situ uffatte jechuudha. Ati abbaa manaa keetii yoo ni figizee hunda mataarra akka deemtu hin taate namni noo hanqina abbaa manaa keetii sibiratti naasu. Ummi sarri jaanii kitaaba keessatti beera sagaliitu ture ta'anii waa'ee abbaa manaa fi haasawan irree hedduu wanni bultii diigummaas beeruma taa'ee waliin dhufee haasawan. Beera sagal kana keessa mee waa'ee abbaa manaa keessanii himaa jennaan irree hedduun toora 8 wanni ta'an hanqina abbaa manaa isaanii himan. Ummi sarri garuu jabduudha abbaa manaa kiyya jechumaan eegarte abbaa manaa kiyya jechuun bar akkana naa godhe boodarra na hiike jette hatta hiikelleedha hanqinaan hin qaasnitu akkas ta'uu qaba dareefu ishee ni jedhe jechuudha hiikelleedha na hiike jette faarsitee eegasii kana fuudhesi kabiraatiin heerume kabiraa kana fuudhe sanis faarsite intala ayaa qabdu jechuudha intalti ayaa qabdu jechuun yoo adda baanillee hattaa yoo adda baanillee hamtuun hin kaastu jechuudha. Namni tokko sibira dhufee abbaa manaa kee waan hin taaneen kaasa taanaan negatiifa wayiitiin kaasa taanaan waan shakkiisa keessa darbuun kaasa jennaan si tuffate jechuudha. Akkaataa ati bultii keessatti jirtu kana tuffate ammas qaawa sitti harkate jechuudha. Akka inni qaawa sitti hin harkanne godhuun hedduu barbaachisaadha jechuudha bultii keessatti. Karaa qaawni bultii keessa seenuun ni bal'aadha ni ajaa'ibdatu haasinni kun qarri seenuun sumaa hundi butu haati mana abbaa mana qabeetti shakkii gisee hundani shakkiti dhiiroo narra fuudha yookaan waan adda addaa shakkiti dhiiroo nama biraatti wajjin ala kanatti waa dubbata dhiiroo nagumaan gara jechuun shakkiti shakkii tana keessaa fixuu danda'u abbaa manaati fixu. Ammoo haasinni bakka tanaan seenu hedduu bal'aadha haasida bultii irratti dhufuus hedduu. Bakka tanas qabxii tanas itti dabaladhaa isiniin jechuun barbaada. Hedduu galatooma alfadha. Hayyoota hedduutu jiranii isaan wajjin turtii gaarii godhaa isiniin ja'a. Galatooma alfadha. ما شاء الله جزاك الله خيرا انجينير استاذ عبد الرحمن السين غلطوما غماچا غدا ان شاء الله نغوت نسينيسي سغلي اسا بريدو سني اف غلكسي يرو تكاسجلا استاذ يوسا يچاجراني ان شاء الله حواسا خين كي جغيس لا لوان سبر جروني نجي وربات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكلين دقامامي جزاكم الله خيرا والرأس رجلتان هندي كيسان ربي نسنها كبجو سوشيال ميديا تلوفي ساوى بين القرود والأسود جلدي سافي لينج اللي والكبتي سمالي نموني هدون وقوتا دقدم من هرأة كيست وقوتا كودا تربة كودا سديتان كيست أستاذ شيخ جمال علي الراقبي شيخ جمال هاجر الراقبي شيخ أستاذ نجاش عبد الرحمن حسين جري كنين ورا أقوما كالتي كون علمي دان كون آرتي دان كون قبينيان كون دعوة دان أمتا كان برد أبتا رقهاني جوالو ما إساني الراقبي هقا جميسو ما إسانيتي وندا كيس ربي نسين رها جالتو قماتا يسين أمتا كيسان براك أبدن كقويا قياما تاجا فايا ألفنا ربي نتين يسين أفيس ربي سنها تاسسو هر اللي دبدني أمتا كيسان براه نفني وقوتا كانون دلفاتني نوكي كيميك كيسا قطع مرتني أوارا دكا منافقني دربتو ميك أجرى دبرتني جيرون تيسان دونفا ميك آتم أصو إسنت تجرتو هر اللي أمتا كيسان بك إني سين هند جلسين تاني إسن دقي فتا قدني إسن را غرفة ما قدني بك وليكاون إدو وليكنون درك مكينيا ربنا ملي قادسة كيسان كان ربنا راح ترسيسو شوفا كيسان ربنا سن هاتكسو إجادو بجلالي ربنا جاء سن هاباسو سنين ججا هر أستاذني شيخ أستاذ جمال علي قريتشا
nama dhukkubsate yookaan qoricha nyaatee namni yoo nyaate hooma lama qoodama takka fayyee itti nagaa baha takka bokokee ittiin du'a obaasanii jiran dhugee jiraarra takka dhugee ittiin bokokee ittiin hafan adda'u takka ammoo ittiin fayyee fayyaan isaa achiin haa ba'u. Dawaan har'a bakka bultii kana akkanatti qopheessanii damma ummanni qabu mammaaksa ummanni qabu wajji qabatama ummanni keenya keessa jiru wajji bifa kanaan qindeessanii nama dhiheessuuni rabbi biraa kennama gaafa qabdii malee waan namni illee danda'u miti rabbiin umrii keessan isin haa kaa'u. Ittaansee gadaa Umar ibn Khattaab keessa namticha tokko jaartii dadhabe Umar itti madda jedhee dhufe. Yoo inni mana Umar jala gahu jaartiin Umarillee Umarii mana keessatti irraan faca'aa jirti. Namtichi Umar ibn Khattaabii ka lafarraa wal nama fuudhu sangaa ulee qabatee deemu sagalee tokkoon dhagahu Umariin mana keessa. Namtichi jaartii isaa himatuu dhufe wayita inni balbala Umar ibn Khattaab jala gahu isin irraan faca'uu jirti Umar ibn Khattaab irraan. Namtichi afaan qabate fi Umarii an beeku santu Umarii alattuu nama hin dhiifne har'a sagalee dubartii jaartii isaa ala dhagahu maal tahee Umariin kun tasgabbaa'e ana maaltu na tuqee jaartitii himachuu dhufe jedhee ofirra garagale. Yeroon ofirra garagalu miilli isaa lafa shokoysiteeti Umar ala mana keessaa sagalee isaa ala dhagahee gabba'ee balbala isaan qabanee hoyitanii gabbahu namtichi achi garagalee deemaa jira. Hey jedheen as deebi jedheen hin deebi'e.